Galatooma. Ashama malamanni isaanii xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina Faana. Kun Riitaa shoodha. Har'as keessummoota sadii yeroo garagaraatti waliin turtii taasisan tokko siniif qabadhee dhiyaadhee jira. Lamaan artiistoota yookaan hojjettoota fiilmii keessumattuu tiyaatira irratti warreen jiranidha. Keessumattuu eebba tiyaatira koloneel Abdiisaa Agaa bifa bareedaa ta'een hojjetanii beekamtii fi jaalatamummaa guddaa yeroo gabaabaa keessatti kan argatanidha. Keessummoota lamaan kana taatota ciccimoo fi tiyaatira kana keessatti jiran affeeree dabareedhaan isaan waliin turtiin taasisa. Isaan waliin turtii bareedaa ergan taasisee booda artistii jaalatamaa Tafarii Salaalee waliin turtii taasisee walumaan itti aansee isin biraan hin gaya. Gamoo ogummaa daayirektingiitiin Nimoonaa Riitaa istiidiyoo mara to'achuudhaan kan ture yommuu ta'u, Alamtsaa Girmaa ogummaa kaameraatiin qopheessaaf dhiyeessaan Riitaa Taaddalaati. Kan akkanatti na bareeche Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Oliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomin jaani. Ceesiftuu booda keessummoota kiyya dabareedhaan Riitaa shooratti isiniif affeera. Nafaana tura. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riitaa shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Keessummaa kiyya isa jalqabaa Hasan Shungulunna maqaa dhumti kee kun anaaf baay'ee tokko naatee jira. Dhufuu keetiin guddaa galatoomi siin jaa chiirsii haa jennu. Ayyee galatoomaa isinis. Gabaabaa akka kiyya. Ayyee. Moggaasuma maqaa keetirraa gaafa kaanu Hasan Shungulinnaa jechuun maal shimgilinnaa jechuudha moo akkam? Galatoomaa naaf feeruu keessaniif maqaan koo Hasan jedhama. Shungulinnaan sababni itti dhufe tiyaatira armaan dura mul'atu jira. Seenaa uummata Oromoo keessatti haala gumaatti baasantu jira. Gumaa kana mul'isuudhaaf saba biraatiif Oromoon ni beeka. Gumaan akka itti ba'u waan keessa jiraatuuf hin beeka. Garuu sabni biraa immoo seenaa uummata Oromoo kana afaan beekuun yoo ittiin himin hin beekan. Saba biraatiif beeksisuuf jecha afaan Amaariffaatiin isa gumaa jedhu kana hojjenne. Achi keessatti taatee jaarsaa qabadheetanan maanguddoo qabadheetanan hojjedhee jecha jedhamu keessatti jecha shungulinnaa jettu jira. Achumarraa ka'ee ijoolleen maqaan itti moggaasanii shungulinnaa. Hasan shungulinnaa ta'ee hafe. Hasan hin beekamu amma shungulinnaa qabu. Shungulinnaa. Bravo. Mee seenaa waan ajaa'ibaa ta'e koloneel Abdiisaa Agaa wajjin wal qabatee tiyaatira baay'ee bareedaa ta'e tokko fiddanii dhuftaniirtu. Isa wajjin wal qabatee gaaffilee muraasa ta'an siifan kaasee jechuudha. Yeroo garaagaraa seenaan koloneel Abdiisaa Agaa bifa kitaabaatiin namoonni kallattiidhaanis tooftaa garaagaraatiin himaa turanii. Seenaa isa sirrii ta'e hagam tokko qorattaniiti tiyaatiraan kan fiddan. Yeroo garaagaraatti waan seenaan harcee ni jira, seenaan sirriitti hin baane wantoonni akkasiin ka'u. Gara tiyaatiraatti gaafa fiddanii dhuftan seenaa kana qorattaniittu. Seenaan isaa baay'inaan qoratamee jira. Baay'ee qoranneeti. Maaliif seenaan goota tokko ciccitee haala hin taaneen darbuu hin qabu. Haala sirrii hin taanee fi soba ta'een darbuu hin qabu. Wanna dhugaa irratti murtaa'e dhugaa wanna ta'etu darbuu qaba. Sila kana ta'eef kitaabni hin jira. Kitaabni seenaa goototaa jedhu afaan Amaariffaatiin barreeffame. Ittuu caalaatti immoo biyya alaatti kitaabni isaaf barreeffame hin jira. Ingiliizonni kan barreessan. Isarraa kaanee hojjenne amma biyya keenyatti seenaan koloneel Abdiisaa Agaa kan beekamu biddilibsii cicciree mana hidhaa keessaa utaalee ba'uu isaatu beekama. Garuu seenaan Abdiisaa Agaan Xaaliyaan keessatti seenaa hedduu hojjete. Seenaan gootaa immoo hafuu hin qabu. Maaliif seenaa inni biyya akka biyyattiitis
akka saba Oromoottis seenaa guddaa hojjete. Nama kana immoo tiyaatiraan miti wanna biraatiinis irra caalaatti mul'isuun waan guddaadha. Of mul'isuu waan ta'eef sila sana ta'eef seenaa isaa tiyaatiraan mul'isuu barbaanne. Tiyaatira kana keessatti seenaawwan tanaan dura waa'ee koloneel Abdiisaagaa waan hin himamne jettanii yaaddan tiyaatira kana keessatti makuudhaaf yaaliin taasiftanii jira waa akkasiin hin dhagaye waan ta'eef. Bravo kun adda isa taasisaa. Tiyaatira kana afaan Amaariffaatiin ijoolleen keenya isinillee keessa jirtanii afaan Oromootiin hojjechuurraa maaltu isa adda godha? Adda inni isa godhu tokkoffaa afaan Oromootiin qofa hojjetame uummata Oromoo yookiin immoo isa afaan Oromoo beeku san qofatu beeka seenaa kana. Garuu afaan Amaariffaatiin hojjetamu uummanni Itoophiyaa marti akka beeku namni Amaariffa beeku hundi akka beekuuf jenneeti Amaariffaan kan hojjenne. Maal hammatee jira tiyaatirri kun? Wanni inni tuttuqu seenaa dhaloota isaa guyyaatti dhalate irraa jalqabee hamma dhuma umrii isaatti wanta himutu jira. Xaaliyaan keessatti seenaan inni godhe bakka takka hunda utuu hin hafiin kan waan mul'isudha. Guddaa tokko baay'ee tokko naatee jira. Galata guddaa isinii qabna. Kallattii garaagaraatiin dhimma Oromoo kana addunyaa irratti illee pilaas biyyuma keessatti illee afaan garaagaraatiin waa'ee keenyaa himuudhaaf dargaggoota kutatanii kaan keessaa isa tokko. Rakkoon isin mudate maalinni hojii kana tiyaatira kana wajjin wal qabate? Uummatarraa maal taajjabdanii? Tokkoffaa rakkoon jiru akkuma biyyattiittuu gargaarsi hin jiru. Tiyaatira tokko yookiin ammoo qophiin tokko yoo qophaa'u qaama mootummaatiin bakki hin jiru takka jira. Lamummoo uummanni keenya rakkoon guddaan jiru seenaa biyya ofii seenaa goota ofii ilaaluurra fiilmii biyya biraa ilaaluutti salphata. Uummanni baay'inaan hin ilaalu. Abdiisaagaan ana. Nu amma Abdiisaagaa Konoreel Abdiisaagaa seenaa isaa yoo bakkana qophee seenaa Oromooti. Seenaa Oromooti. Seenaa kiyya. An Oromoodha seenaa kootan himaa jira. Abdiisaan ana. Ani yoo ta'e immoo waan koo ilaaluun qaba. Namni kooti jedhee namni ilaaluutu dhabame. Takka yaan waamamee koottaamee baluu koottaamee jedhameet haga nama nuffisiisutti hangas nama deemsisa. Yaanni dabarfadhu mootummaan akka nu gargaaru. Bulchiinsi magaalattiitis maaliif nu Adaamaa keessa jirra bakka akka nuuf kennu. Yoo nu waa qabannee baanu gargaarsa akka nuuf godhu. Promooshinaan wanna adda addaatiin gara mootummaa fakkeenyaaf bakki tiyaatiraa hin jiru magaalaa keessatti. Bakki tiyaatiraa akka mul'atu. Istuudiyoowwan keessa akka wannu jennu utuu nu gargaare uummataafis akka dabarfannu. Maaliif miidiyaawwan baay'eetu jira. Miidiyaa irratti akka dhiyaannoo nu godhe. Miidiyaaleen garaagaraa qaamni mootummaallee waa kana kan ilaalu dhaamsa keenya dhagaa'ee yaadaan keessumattuu tiyaatiraan xiqqoo ishii dubattaafnee jirra waan ta'eef rakkoon kun akka furamu abdii guddaan qaba. Adda ba'uu keenyaan dura waa'ee mogad waliin wal qabatee waan aan jedhe. Tole mogad wiirtuu tiyaatiraa fi hogbarruuti bara 1996tti hundeeffame. Dhalatamaa Adaamaa kanaati Salamoon Nugusee jedhama. Salamoon amma Adaamaa kana keessa jiru keessatti inni barate Finfinneetti barate. Garuu dhalataa Adaamaa ta'ee akkamittan achitti hojjedha biyya kootti seenaa naannoo kiyyaa haala tiyaatiraatiin barsiisa jedhee dhufe. Ijoollee 200 ol ta'an afaan Oromootiin baay'inaan kan leenjise. Yaanni isaa maalinni seenaan Oromoo, seenaan naannoo Shawaa, seenaan biyya kanaa ummataaf miidiyaa irratti mul'ate ummanni marti, ummanni biyyattii, ummanni Oromoo wal beekuu qaba isa jedhu karoorfatee kan ka'e. Armaan duras akkasiin jedhe Abdiisaagaa, Koloneel Abdiisaagaa seenaan durattuu tiyaatira gumaa jedhu fuudhaa fi heeruma ummata Oromoo kan Shawaa tiyaatiraan mul'isee jira. Fuuldurattis karoora baay'ee qaba. Gootota keenya baay'ina barreeffamee kan taa'ee jira hojjetamuudhaaf. Isaan kanneen mul'isuuf karoora guddaa qaba mogad. Egaa Hasan kennaa waamicha kiyya kabajuudhaan asitti argamu keetiin guddaa galatoomi siin jedha. Anis baay'ee galateeffadha siin jedha. Fayyaanaa ta'a. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa
ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoon ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ammas ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffannaani. Keessummaa kiyya isa lammataa Geetinnat Waaqoo baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eedde. Chiibsee jennu. Saahiba kee Haasan waliin waa'ee tiyaatira Koloneel Abdiisaa gaa waan tokko kaafnee jirra. Atis taatota keessaa isa tokko waan taateef akkasumas piroomootara illee naaf fakkaata. Mee piroodiisarri kiyya gaaffilee muraasa asirra naa kaa'ee jira waan ta'eef isa wajjin wal qabatee gaaffilee muraasa siifan kaasa. Hayyee mee tiyaatira Koloneel Abdiisaa gaa kanaa hojjechuudhaaf maaltu siin kakaase? Okay. Waan nu affeerteef carraa kanas waan nuuf kenniteef atis galatoomi jirtu. Tiyaatira kana hojjechuuf kan nu kakaase inni tokkoffaa inni jalqaba goota Koloneel Abdiisaa Agaa haga dubbatamuu qabu haga beekamuu qabu gadi beekama. Kanaafiyyuu uummanni Oromoos ta'ee uummanni Itoophiyaa goota kana beekuu waan qabaniif seenaan kana dura dubbatamaa ture kana dura kan barreeffame gahaa miti. Goota kanaaf tiyaatiraa miti kana ol hojjechuu qabna innee nuti immoo akka dhaabbata aartii tiyaatiraa fi fiilmiitiitti kan hojjechuu dandeenyu fiilmii yookaan tiyaatira maltiimiidiyaa ta'e kan ammoo hojjennee uummataaf dhiyeessuu dandeenyeerra kaayyoon keenya inni jalqabaa goonni kun akka beekamuuf gootni kun dubbatamuu qabu haga qabu hin dubbatamnee fi beekamuu haga qabu hin beekamne nuti ammoo goota dubbatamuu fi qabu kan tiyaatira keenyaan dubbachuu qabna fiilmii keenyaan dubbachuu qabna beeksisuu qabna inneeti kan kaan. Okay, tiyaatira kana hoo amma agarsiisa irra jirtanii eessatti agarsiistanii jirtu fiidbaakii yookaan yaadni jiru maal taajjabdame? Asuma Adaamaa irratti kan hojjetame tiyaatirri amma yeroodhaaf asuma magaalaa Adaamaa Oromiyaa Aartii Instituutiin bakka jirutti yeroo lama mul'isneerra yeroo lamatti yeroo mul'isne kanatti uummanni hedduutu dhufee ilaale tiyaatira kana. Tiyaatirri kun akkuma beektu afaan Amaariffaatiin hojjetame. Uummata hedduutu dhufee ilaale yeroo jalqabaatiif warri dhufanis irra deebi'anii yeroo lammataatiif kan laalan jiru. Kana booda ammoo magaalota Itoophiyaa keessa jiran yeroodhaaf magaalota Itoophiyaa keessa jiranii bakka hedduu deemnee mul'isuu yaada qabna. Amma akka ani piroomootariidha akkuma siin jedhee tiyaatiricha anatu fuudhee biyyarraa deema. Amma Finfinneetti argisiisuuf yaalii gochaa jirra. Sagantaawwan keenya nu xumurreerra achi wantoota nu haatuffatu jira. Achi ni geessina. Sana booda ammoo magaalota hedduurra fuunee deemnee agarsiisuu ni yaanna. Warroonni magaalaa biraa jirtan tiyaatira kana ilaaluu warri barbaadanis hin dhufna karaa garaagaraatiin isin beeksisnee hin dhufne. Bravo. Geechoo kaayyoon tiyaatira kanaa hoo maali? Afaan Amaariffaatiin hojjechuun kan barbaachise gootni kuni goota Oromoo keessaa bahe malee goota Oromoo qofaa miti. Gootni kuni goota biyya keenyati. Goota Itoophiyaati. Gootni kuni as Oromiyaa keessatti bichaa miti kan beekamuu qabu. As Oromiyaa keessatti bichaa miti kan laallamuu qabu. Thank you. Bakka hedduutti laallamuu qabu. Kasi ajaa'ibu rittu. Ammatu haalli nuu mijaa'e biyya alaatu fuunee deemnee tiyaatira kana ittiin qaanuuf nunu. Thank you. Tiyaatira caalamooyyuu goota keenya ittiin qaanuuf. Gootni keenya gootni Oromoo keessaa bahe kuni biyya Itoophiyaa keessatti miti. Biyya alaa jaruma biraas otuu geessine Xaaliyaanii otuu geessine jaalatanii hin laalu jedhee yaada. Rabbaa jedhu. Rabbi haa jedhu hin geessina. Bakka baay'ee geenya. Translation mul'achuu danda'a. Amma fakkeenyaaf akka xiqqootti ona sii kaasee Xaaliyaanii keessatti gamoo tokkorraa uffata halkanii isaa walitti hidheetti bu'ee kan jedhamu seenaa kana seenaa Abdiisaa Agaa kana namni baay'een hin beeka. Garuu tokkummaa biyyattii kanaatiif jaalala biyyaaf qabu. Namni tokko biyya alaatuu ta'ee biyya ofiitiif wareegama akkamii kaffaluu akka qabu. Waan baay'ee nu barsiisa Abdiisaan Agaan. Waan baay'ee hojjeteera. Koloneel Abdiisaa Agaan jechuudha. Garuu hin beekamne. Nuti amma kanniin beeksisuu waan barbaannuuf. Warroonni amma tiyaatira kan dhufanii ilaalanii ilaalu Rita warri Oromoo ta'anii goota Oromoo nan beeka jedhanii seenaa goota Oromoo nan beeka jedhanii gaafa tiyaatira kana argan kan rifatan hin jiru. Edaa akkanaan jedhan hin jiru.
Maaliif agarraa cal jedhamerree kan jedhan jiru. Kanaafiyyuu wanna baay'ee wanna haaraa wanna argitan hin beekne wanna baay'ee waan qabuuf tiyaatirri kun dhufanii ilaalan. dhuftanii yoo ilaaltaniin jedha. Guddaa galatoomii Geechoo. Tiyaatirri kun guutuu biyyattiitti naanna'aa waan ta'eef karaa sooshaal miidiyaatiin akkaataa isaan itti deeman sin beeksisu. Hordofaan hin jaa gama kiyyaan. Siisi affeerree irra tiyaatira keenya koota. Galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota kennaa turtiin hojjettoota tiyaatiraa lamaan kunneen waliin taasise kana fakkaata. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu turtii artiist Tafarii Salaalee waliin turtii bareedaa taasisee sinin affeera. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Tafarii Salaalee Riitaa Shoorratti argama. Tafee ayyaana waggaa sirba bareedaa ta'e hin qabda. Bara baraan namoonni carraa addaa qaban sirba bara haaraa hojjetan barri yeroodhuma jijjiirametti akka haaraatitti jarris hin ka'u. Weellistuu afaan Amaariffaatiin sirbitu Maannaan Liboosh Diboo yaadachuu hin danda'amu. Taaddasaa Lamuu yaadachuu hin danda'amu. Hin dagataman. Achirratti waan ajaa'ibaa ta'e tokkotu jira Tafee. Eebba akka ajaa'ibaatti eebbistaa achirratti. Xiinsammuu kitaabilee gurguddoo tokko gaafa ilaalu nama gaafa eebbisuun dachaa 2-3 abbichaaf ta'a jedhama. Dhugaadha. Kana wajjin wal qabatee mudannoo tokko sitti himaa eebba gaafa jedhamu namoonni waltajjii garaagaraa irratti eebbi gaafa jalqabamu kaatanii waltajjii irra bahanii jarjaran hin jiru eebbisuudhaaf. Kolleejiin guddaa tokko eebbifamee abbootiin aangoo gubbaarraa dhufanii sangaan guddaa tokko qalamee jira achitti foon qophaa'aa jira. Duuba isaanii qalamaa jira waan ta'eef tisiisni kun hin jira beeki. Achitti waatu qalamee jira waan ta'eef. Namichi eebbisu kun eebbisu malee je'ee maanguddoota 3 waliin ba'e. Maayikis jalqaba fudhate. Waaqni nagaa nu haa oolchu akka ajaa'ibaa afaan isaanii kana baranii jechuudha. Mootummaan jennaan tisiisni achi keessaa kaatee dirgima afaanitti. Balaan bu'ee balaa miti. Bifa bareedaadhaan hojjetame sirbi sunis eebba achirratti eebbistullee anaanillee osoo amma eebbistee naa ta'a. Istiidiyoo seenaa qabu haa ta'u wanti arge wanti gammadaa jiru waan jirurraa wal eebbisan rabbillee mirkaneessa. Amma sumaa ka'ee kunoo waan gaarii kun kee haa ta'u jedheen ta'u. Abbaa ta'uu waan ta'u. Sirbi kun haala gaariidhaan akka hojjetamu inni guddaan dura yaaduu qabda waan hojjettu. Adda sirbichis sirboota ayyaanaa kaanirraa adda. Tokko muuxannoo muuziqaa barbaachisa. Sirbootiin muuziqaa iskiilii anchooyyii keessatti hojjetaman xiqqoo hin ulfaata. Hin ulfaata waan jedhu namni hojjechuu hin danda'u osoo hin ta'in qinyiitiin muuziqaa kanaa uumama isaatiin ayyaana urgaa. Ayyaana gaafa amma fakkeenyaaf amma tizitaa keessa meejirii tizitaa keessa galtee osoo amma sagalee riitimii qorraa tokko waa'ee ayyaanaa bantee osoo dhaggeeffattee ayyaana osoo hin ta'in kan kabajaa jirtu wanni sitti fakkaatu. Bu'aa wayii. Waan hirriba keessa hirribaaf muuziqaa banatti sitti fakkaata. Uumama isaatiin meejiriin muuziqaa kanaa yookiin anchooyyee kan jedhamu kun ayyaana fakkaata. Waanuma qabu muuxannoon qaburraa itti yaadee waan kana hojjedhe Dammara Laggasee fa'aa baay'ee waan akkuma sirbichi gadhiifame naa bilbilee waan akkanaa kana hojjechuu keetiitti sin dinqisiifadha naa jedhee. Maafan kaasisee Tafee qinyitii biyya keessaa warreen jedhaman kana baay'inaan artistoonni keenya hin tuttuqan keenyaa miti jedhanii fudhatu waan ta'eef. Namni keenya maal seete uumamumaan eebba duraan nurra turee dhufe ta'ee waan hin beeku wanumarraa jalqabe dhiifama namni amma beeku haasaa waan natti mul'atu irraa malee yookiin kan inni jedhu sirrii ta'uu dhiisu mala sirrii ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee ofittis na kan jedhu muuziqaa irrattis akkasuma maaliif kun jara kanaati jechuun sirrii miti. Muuziqaan afaan addunyaati. Ali Birraa fa'aa fudhadhamu. Opeeraa fa'aa sirbanii. Laal muuziqaan isaan daayitoonikii keessa ba'anii waan akkanaa isarra darbanii jechuudha. Iskeelii faranjiin taphatu
taphatu jechuudha muuziqaa. Garuu Oromoodha. Sabboonaa yookiin nama akkanaa qabna jechuudha. Ani unkaan Anchooyyee Tizzitaa Maayineer maal baatii isa jennu kana dhiisi waan addunyaa keessa jiru san muuziqaa warra biyya muuziqaa fagaate san hojjeta. Kanaafuu kana jechuun sirrii miti. Muuziqaa jechuun afaan addunyaati. Kanaafuu akkasoo jenne immoo of daangessinaa bal'ina keenya dhiphisna. Thank you. Marsaa lammaffaa gaaffilee 3 kan xiinsammuu gaaffilee gaggabaaboo kompiitaraan deeggaramne immoo suuraadhaan ibsu suuraalee 3 waliin turtii bareedaa dabarsina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan Riitaa Shoo Televizyina Faanaatiin ispoonsara keenya Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Marsaa lammaffaa irratti argamna. Tafee amala kee xiinsammuutiin laallaa seera isaa sitti mee jira waan ta'eef gidduutti irra deebi'u tokko akka 10 lakkoofsa jaalatu tokko natti himi. 8 lakkoofsa kanarra kan jiru abdii hin kutatanii jaa. Abdii kutachuun kun sirrii miti. Abdii kutannaan namni sun dhaabbatatti hin jiru jechuudha. Maaliif abdii namni kutate ofiifis hin ta'u lammiifis hin ta'u. Good. Carraa lammaffaa. 6. Haqnii fi dhugaan isaanii turus ni gala. Waanuma agarurraayis waan tokko irraa jala qabne namni obsee dhugaa eeggate dhugaa isaa hin galaaf. Dhugaan hin galaa jedhu namni dhugaa qabatee aarsaa ta'uus danda'a. Gaafa aarsaa ta'u sun dhugaansa bara qabatees seenan sun uummata biratti ifataa jechuudha. Namni dhugaa qabatee deebi'ee ulee bulee arra wantoonni hedduutti baay'atanis dhiibbaan jiraatus namni dhuunfates waan tokko dhugaa san qabatee dhugaa qabatee turuuf obsa barbaachisa. Yoo obsite dhugaa san arguu dandeecha. Maaliif jenna amma mee itti qabdeetumoo yoo laallu gootota dur darban bara darban san keessa maqaa isaanii kaastee sirbuu dhiisuu dandeecha. Gaafa jijjiiramni dhufe garuu seenan sun dhugaa isaanii sun gaafa ifa bahe waan san kaastee yaa goota koo jechuu dandeecha. Gaafa san du'a san garuu yaa goota koo jettee awwaaluu hin dandeechu. Maaliif dhiibba waan jiruuf. Kanaafuu dhugaan ooltee bultee hin baati kan jedhamu kanaaf. Wow. Carraa isa sadaffaa. Carraan 4. 4 lakkoofsa guutuu hamaa jirta. Nama bifa baay'eedhaan kallattii hedduudhaan nama hubatanidha. Wow. Kanaanis nan beeka. Hin jarjartus nama hubattee haa. Maal nama hubachuu jechuun waa lama qaba. Waa lama qaba wanti murtiidhaaf itti jarjartu jira. Wanti murtiidhaan ittiin jarjarres jira. Hundumattuu murtiidhaan jarjaru waan jedhee kuni dadhabbinas qaba. Fakkeenyaaf wanta daqiiqa 2-3 keessatti xumuramu tokko sis fudhatee kan deemu ta'e jalqaba daqiiqa 3 yeroo itti baddu san oduun eegin daqiiqa 2 irratti murtii fudhachuu qabda jechuudha. Isaan ala garuu jireenya uummataa wajjin qabdu hojii hojjetu irratti waan buruuf waan iftaaniif yaaddee murteessitu tokko irratti tasgabbooftee yaaduun dirqama. Bareeda turtii baay'ee bareedaa ta'e taasisaa jirra. Boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu dandeettiin waa hubachuu keetii maal fakkaataa kan jedhu gootota atileetota qaamolee siyaasaa iddoowwan hawwata turizimii suuraalee 4 sin gaafadhaa. Ceesiftuu booda walitti deebina jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas Tafarii Salaalee waliin turtii bareedaa taasisaa jirra. Ceesiftuu booda walitti deebina. Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa
ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Tafee seera jiru gidduutti sitti mee jira waan ta'eef suuraa isa jalqabaa ilaaluuf jettu waan ta'eef fuula kee garanatti dursitee naanniste bareeda. Akkasumatti naa turtaa kompiitara. Okay, tafee amma naannessi fuula kee. Saraya. Raayyaa ittisa biyyaa. Fuula kee naannessi suuraa lammaffaa. Kana silaa wallaalu itti. Achuma keessa turte waan ta'eef. Haa kompiitara. Deebisi kana taa'ee ibsuu danda'a. Atileetii. Xurunesh Dibaabaa. Ijjigaayyoo. Ijjigaayyoo Dibaabaa. Baay'ee bareedaa. Ammas fuula kee naannessi. Kompiitara. Deebisi. Abbaa Gadaa. Dabre Libaanus. Magarsaa Abuna Balaay. Balaay. Qasiis Balaay. Qasiis Balaay. Nama cimaadha. Baay'ee nama cimaadha. Aadaaf amantii isaa eeggatee bakka Oromoo dhimma Oromoo ilaallatu irratti adda durummaadhaan nama qabsa waan ta'eef kabaja guddaa qabnaa fi dhibba keessaa dhibba argatteetta gara xumuraa irratti waan jettu jiraate carraas ilaala. Ani wanti hin jedhu maal inni wal hubannee tokko taanee aadaa keenyaaf safuu keenya inni hangafni quxisuu eebbisee quxisuun eebba fudhatee gara waan abbootiin keenyan adeemsa abbootii keenyan dabarsan fudhannee yoo soo deemne gaariidhaan jedha karaa aadaatiin. Karaa tokkummaatis immoo akkasuma bal'inaan yaannee wal gaadi'uurra wal hiikuu wal hiikuu nu barbaachisan jedha. Kanaafuu waan kana irratti bal'inaan ayyoonnis artiistoonnis abbootiin gadaatis hundi abbootiin amantiitis waan kana bal'isnee Oromoon Oromoodhaaf yookiin biyya kanaaf eenyuma caala abbaa biyyaati. Abbaa biyyaasaa maasaa beekee utubaa biyyattii tanaa ta'uusaa beekee walii galee gar tokkotti osoo deemne gaariidha. Wanti nuu tolu eenyumarraa dhufuu hin danda'u. Alaayis keessais nu yoo waliin tolle nu yoo ofii keenya walii tolle malee alaa dhufaan nuun tolu. Kanaafuu kanammoo walii gallee ce'uu qabna. Hayyee tafarii salaalee tafarii abbaabbuu hojiiwwan garaagaraa hojjechaa akka jirtu quban qaba waan ta'eef deebinee hojii haaraa hojjettee isa beeksisuudhaaf waa'ee isaa haasa'uudhaaf Riittaa Shurratti akka wal arginu abdii guddaan qaba. Yeroo gabaabaa keessatti waan haaraa wal agarree yaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin tafarii salaalee tafarii abbaabbuu waliin Riittaa Shurratti taasifne kana fakkaata. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gama daayirektiingii fi istiidiyoo to'achuudhaan Nimoonaa Riittaa gama ogummaa kaameraatiin Farahaan Muhammad Simfaana turree jirra. Haga torbanii horaa naa bulaa.